دكتور جيلان كدير يا بحر علمي فالمتا عقيدة التنديف نزلمي يا قرية شركي فيروسي في سمي بؤر خيجبا نياتين بيخور علمي ربي تصيف كني بحر سا علمي سوجين هنغوتو بلان تكفلمي سوجين هنغوتو بلان تكفلمي إنجا شيخ دكتور جيلان إيجا شيخ خينيا كاسي تسنولي سيستاني كواجاني سنغا فردا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا المكينا شيء ناصر بقى ربي أسين سجه جنة بقى ربي نقمتشي سي إجاكينا قافكنا nu argisiisee ka kana olillee rabbi nu argisiisuu jenna. Naasir gaafa nu bira qaraatiif fatanaa goonee marka ansaarin seenu gaafa sumaa caalima maali haradillee guddaa ture Sheekh Muhammad Zabuuriin Sheekh Ahmad Watariin sheekota biraa birallee eegasii ilmii lugaa baratuuf biyya dawwee deemee ربي حكمة وان أوفوف أوفا أفان أمارا اللي جيت برتي أمارا ورا أفان أورمون بيني أمارا نيا بيتشام برسي سبيرة تاي أمارا نيا اللي أكبر توتايس أجتي نمه الدرا كرئي شيء حسين صافا شيء نور حسين جرانيفا إيجا يرك النيني را كرئي ما جرى شاعر رتي كراك قافن برا فتنة سينو ورا أوائل به إيجاسي ورا بحثي كيست وجين جزء دوجته هررت برته ماله حديث أفكام برته علم اللغة كيست صرفي في نحوي كيست تخصص عميق أرجته ولوتي إيجاسي ربي أنجسفي بحثي akka zamanaatitti bahasuu danda'e jechuudha. Wanni amma asitti beekuu qabnu ulamaa'ni keenya guddaa ifaajee qaban. Laakiin haala laafaan gabaabaan ilmii namaa kaleessuu hin danda'ani. Rakkoon jiru amma ulamaa'ni taaliiqa kitaaba tokko buluugal maraamiin waggaa lamaa sadii allaqan. Sunan Abii Daawud akkasitti allaqan. nama osoo allaqu halkan guyyaa hin qara'a halkan kitaaba sheeytichaa irraa taaliiqaan dabarfatuuf waraqat kitaaba irratti dabarfatuuf osoo ta'abu fayyaan qorre halkanii tuqee du'e hedduu jira nama Sheekh Abdallah Saafuu gee tokko faa sababa du'aa itti ta'e nama hedduu du'aa itti ta'e taaliiqni kunii dur kitaabni hin jiru أمس سببا مسألة يلا ترتشوف قويا وان كرا ولا قلقل اللقاتورا كان أما أك زماناتي قباب سنة كراكم بيوتراتي في مكتبة شاملاتين وان التتعباء أولسون زر متوك بكمت أرغتيجو وان دوران كتابة جيسن أرغن فايدان كتابة كنا الأصالة والمعاصرة وأن أنتو جدا نمتكو ور دري علمي ور دري اللي بيكي علمي ور زمنا أما يو بيكي لما يو ولدتك أبتي إذا كان بربايسا زمنا كانت زمنا بيتوني بربايسا أن يكون الرجل عارفا بزمانه أن أدبني نمتكي يوان أكا زماناتي تنديمين أكو مدري بيتشتي يو ديمين قدا بيجرها فدوبتي علمين أما صورة المعلومات وأن علمين أما هن قدتين كيترت نمتك دول فني فقه بيتشاك رايسو دندا نحوي بيتشا لغة بيتشاك رايسو دندا حديث بيتشاك رايسو دندا أما فني هديو بيك مالي راسي سافين تولو أكسم وان زمن اللي بيكو كبا وان زمن أيوة بيكيني زمن كان وجه فتوى نساتي في يكون ديمتو لما والبرا ديم سيسوف
kitaaba kana wanni inni kaa'amee fi akkamitti ulamaa'ni biyya keenya ka allaqaa turan ka halkan katabaa turan ka ammoo afaan irratti sheekarraa waa katabataa turan kitaabban gurguddaa bitatuu kan dandeenye kitaabban sunillee ka biyyanatti hin argamne sababa rabbii elektirooniksii kumbootaraan rabbi laaffise kanatti fayyadamuu akkamitti danda'anii maali ulamaani kun fayyadamuu qabani ulamaa keenya kana tokko waan hojjatuu qabnu maysalaalaan waan maysalaalaa shayni reefu tuqanii waan ofii hojjetu silaa isarratti waajibaa gateen ummata bakkee lamatti baafnaa bichaaf yaadda halkanii guyyaa tokko waan inni itti yaaddahuu qabu ulamaa biyya keenyaa kana akkamitti zamanaawii goonaa warra dur baadiyyaatti barate kana akkamitti waan zamanaa irraa fayyadamuu danda'anii akkamitti waan zamanaa dafanii ilmii kana waan dur waggaa 20-30tti qara'an gabaabsuu danda'an dur namni waqtii qaba gizee qaba amma namni gizee hin qabu gizeen isaa gabaaba waggaa 20 namni qaraatii bichaa keessa taa'u jiru dur nahwi fiqhii bichaa keessa nama waggaa 10 taa'ee nahwi waggaa 10 taa'ee 20 kun gabaaba ka 30 taa'u jira ka 40 taa'u jira awaan ulamaa habashaa irraa katabuuf taarika isaanii irraa war amma akkasin in anja wakkisu nam gizeen illee sin kennu anjo waa hedduutu si akkamitti dafanii ilmii baratanii jechuu kanaaf maysalanaan oromoo xiqqoo oromiyaa waan amma xiqqoo wayyoo qabuun ulamaa oromiyaa walitti qabanii kitaaba kana kumbootara akkamitti dafanii ilmii kana dafanii baratan jechuu irratti leenjisuu qabnaa jechuu leenjisuu irratti qabnaa leenjii ulamaa kennuu qabnaa ijaabiyyaata fi salbiyyaata qabadi ulamaani biyya keenya waan jaaniba jihaa bareedaatu jira waan isaanirraa xiqqoo hafutu jira waan isaanirraa hafu kan akkamitti guunnaa fi akkamitti dafanii ilmi argatuu danda'an jechuu irratti leenjisuu qabnaa kitaabni kuni asitti wanni an jechuu barbaadu reefu bira ejjatuu keessaa kitaabni kun bitamee qoodamuu qaba amma bituu qabnu warra asba'ee kun aqalli shayii kurna 20 binnee ulamaa qooduu qabna saniin booda warri marii islaamaa ulamaa abbaadiyaa walitti qabanii akkamitti dafanii karaa hojiirra oolchan jechuu warri ammoo nama kombootara bitatu hin dandeenye akkamitti binne jechuu ulamaa baadiyaa kana ka halkan osoo allaqaa bulu haga rafuu hin dandeenye kan akkamitti isa akka inni rafne goonee akka rafu akka raaha argatu akka ilmii dafee baratu akkamitti goonaa kombootara kaleessuu fi koorsii irratti kennuu kitaaba kana binnee qoodu naasir hin bira ejjatuu qabna waa baasuu qabna kitaabni kun bitamuu qaba kana bichaa miti torbaan tare keessa kitaaba biraa natti fidee muqaddimaa katabeef waan namni mas'alaa khilaafa mumkin sanillee torbaan 2-3 kana keessatti xabba'uu qabna waan namni mas'alaa irratti namni wal seehu geessee jiraasanillee hedduu qaba bahsii sun marti xabba'amuu qaba kanaaf waan biraa osoo mana isaa ijaaraaf hin jenne kitaabban inni hojjete kana akkamitti gabayarra oolaa akkamitti xabba'amuu danda'a jechuu kaafellee ka biraa ka inni qabu jira xabba'amuu qaba ka hedduu jira waan bahsii gaafa bira jiru gate amma mul'isuu barbaada hojiirra gabayarra ooluu barbaada kanaaf kanarratti gargaaruu qabdaniya walii galama waliin gallu kanarratti insha Allah ka waan majlis al'aalaa hajjiin dubbatanii ani mumkin jaanibni ani irraa haasa'u jaaniba biraati majlis al'aalaa maal keessa jira nutti himaayan nu waan majlis al'aalaa ummatatti gabbaafnee maali waan achi keessa jiru tokko tokko jechuu
namaan azaa taasisuun barbaadnu maali ummanni keenna waa hedduu shaagalaa mootummaa keenna kana wanni asii achi iddoo tana keessattuu ja'a waggaa baranaa biyya kana harkaa qabu waan gurda keenna kuni waan gabaaba namni dura angoo barate gaafa Haaji Muhammad Saanii irraa waggaa 40 asiin dura mooye ammallee an itti fufuu qabaa an bu'uun qabuu jechuu bicha wanni rakkoo fideesii kana nu itti fufuu qabnaa namni biraa bakkee kana gahuun qabuu jechuu bicha kuni wama deemu macarrashaa kanarratti wanni jiru wanni ummanni beekuu eessa dubbiin majlisaa jira yoo jettanii majlisni ji'a jahaan fuunee osoo deemnu laanu ji'a jahaa mitii itti fufuu qabnaa warra utu jira asitti wal dinne ji'a jahaan hin fuuneenu haga gaafa du'uutitti akkuma baaphaasiin itti fufu nullee haga macarrashaatitti haga gaafa du'uutitti nam tokko shaaramuun qabu filmaata wanni amu bolotikaa kun bolotikaa miti mana diinaati akkuma ortodoksii baaphaasiin haga du'utti hin shaaramne nullee shaaramuun qabnu warra jechu lakin waa haa buunu haa kenninu warra yoo anaaf ishee ajjiin faallee haa kenninu waan kana mootummaan hin kenniti mootummaan dura akkuma beeytan nagahaan kennite amma Dr. Abiyyi dargaggeessi kun maaliif qabate warra isarra manguddootu abboo gize zamanni keeti akka zamana itti situ oofuu beeka jechaan itti kenne osoo manguddoon isa dura numatu bulchaaga duunutti osoo jedhani warri isa dura nutu waan kan argamsiise biyya kana nutu asiin gahe osoo itti fufnani wayi Dr. Abiyyi fa asbaha hin bahu warri isin beeytan warri biyya kana irraa ifaajee qabu kennanii biraa galan maaliif haa warri zamanaa kun laalu jechuu nuti amma wanni lolli jiru bada wal sahiinsi jiru hin buunuu itti fufnaa jechuu waggaa 3 miti aga du'aatitti namni nu shaaruun jiru jechuu takka lammata warri baraten wajjiin hin ta'uun ulamaa bicha bulcha sirritti beekaa waan kana maali waan irratti wal khallafne haqiiqaa beekuu qaba namni garii suufiyyaa fi salafiyyatti wal see la akkasii miti dambi irratti wal seene karoorratti wal dinne karoorri maali warra haga duunutti angoon kun keenya ta'uu qabaa jechuu yaadu jira kullaa waan angoo kana dabarsuu qabnaa jechuu lammata warri barate warri zamanaawii nu wajjiin ta'uun qabu maal malee nu ulamaa bicha bulchaa kanaaf boordiin ari'ame boordii wanni ari'aniif warri barmoota qabu warri zamanaawii maaliif bulchaa wanni kun bakkee diinaati zaahira kana dubbiin hin fakkaata bakkee diinaati waan diinaa ta'eef nama diinaa ulamaa bicha bulcha malee namni barmoota zamanaa qabu nu wajjii yoo ta'e nu baxaabbaxaa naqarsaa xanqeoo maali waan afaan hedduu jira kana nu warri barmoota qabu nutti dabalamuun qabu jechuu lammata kililoonni hundi wal qixxa deemuu qaba oromiyaan muslima keessa 52 yoo ta'e isaa fi gosa xiqqoon akka gambeellaallee nam 5 bichaa fiduu qabdi oromiyaa nama 10 kennina gambeellaa nam 5 kennina yoo nu jenne la oromiyaanis wanni siin argattu wama gambeellaati moobanii shangoolii wal qixxaatuu qabaa amaaraa fi oromiyaan wal qixxaatuu qabaa yoo gara wal hin qixxaatin hin deemu kaanee egaa dubbiin kun jabaate hedduu ta'e warri mootummaa seenee macarrashaa kanarratti Dr. Abiyyi komitee barlamaanaa nu ejjechiise kan haalaaltu jechuuf
salaam ministeer faa jibbaatanii akira isatti dabarsanii inni komitee barlamaanaa durataa barlamaanaatii fi durataa federeeshinaatii fi ministeera tokko nu kennee laalaa jarri walitti nu qabanii macarashaa irratti maal barbaaddanii aniin jaraan jarri wanni suufiyyaa ammoo biyyi ta isaati warri biyyan uume isaanii warri kuwwan akraarii biyyaa balleessaa nu bichaan bulchuu qabna jara yoo barbaaddan bakkee biraa kennaa fi majlisni biraa kennaa fi akkuma beentee kennitan kennaa malee walitti hin ijaaramnu an afaanuma baasanii walitti ijaaramuun hin jiru nu jaran barbaannu majlisa nutu ijaaree durillee kennaa jaraa ka biraa soqaa bakkee lamatti bahuun hin jiru warri barlamaanaa sun lamatti bahuuf biyyi kuni masjidni lama hin jiru masjidni tokkochaa masjidni kun suufii kun salafii hin jiru masjid hojjaan akkamitti isinii qoodna qabrii akkamitti hojjaan isinii qoodna nu wajjin deemna yoo isin qoodni isin bakkee lamatti yoo baatan nu wajjin baata tokko islaamaa keessa ani nu wajjin ta kan wajjin ta moo isin wajjin ta nu ummanni tokkichummaa barbaanna isin nu nama kudhanii lama warri walitti qaban kun isin wassanuu hin dandeettanii anin tokkichummaa fi hojjaan baanaa kana isin wassanuu hin dandeettanii yoo wassanillee hojjaan baanaa ummata wassanu malee isin wassanuu hin dandeettan giddiin akkani yennaaniin maaliree rakkoon keessan jedhaniin eega wassanni hojjaan bahuu bakkee lamatti an eekan himuun amma giddii ta'e beeytu namni beekuun silaa namaan tashwiisha gatuu hin barbaannu laakiin amma beekuu qaba ummanni namni biraa hin fannaddaasifna waan fannaddaasuu wani barbaadan ka fannaddaa'u sun beeyta islaama lamatti qoodnama malee waan biraatii miti beeka islaama lamatti qooduu awaajuu bicha wani biraan jiru kanaafi rabbi sharri nurraa haa deebisu rabbi sharri nurraa haa deebisu warra ummata islaama wajjaan qooduu barbaadu rabbi isatti haa deebisu rabbi isumatti haa deebisu asirratti macarashaa of jibbaannaani dambii dur ahmaddiin faa kaansani waganii tokko bicha kaa'ee namni keenya keessan jiru dambii sun deebi'amee nu haa laalamuu yan kanaas dambii san nama fidaanii nama gara nama kudhanii tokko maraxamanii dambii san ji'a sadi tolchanii booda ji'a sadii fidanii jalatti kennanii jarri barlamaanaa kun nu waamanii hojirra oolchaa torbaan lamaa sadiitti nu nyi'an marhabaa innee fuune gabbahanii hojirran oolchinu barlamaanni maal nu beekaa jarri mootummaa maal beekaa nu kun waan diinaatii nutu beekaa dambii kana nutu ka hajamne keessaa baafnee ka hajamne itti buunna maali dambiin kun maaltu keessaa isin hin ta'ini wanni nun ta'ini warra killiloota wal dabarsaa killiloota akka oromiyaa fa'a barsantii olaanu kennee kaanii gadi kenna lammata warra tamaaree keessa seensisee warri tamaaree as keessa seenuu hin qabanii sadaffaa mircaa waan mircaa kana nun barbaannu wanni mircaa kun maali kun waa polotikaa ta'e waan akkana kana keessaa baasaa yoo akkas baasaa wammaan dambii anuun jiru gaa yoo mircaan hin jiraatiin yoo namummaan tokko ka bulchu taate yoo killiloota nasiiba ofiin argatiin yoo ammoo deebi'eetiin nu kenninee yoo biyyi nu deebise deebinee yookaan achiin hafuun ta'ini wanni kuni dambirraa baatu torbaan sadi keessatti mircaa deemisa yaanii kan nutti kennan achi gabbaanii hin taqabballu ani amma sababaa biyyi waan kana keessa jiruu fi dubbiin asirra jirtii haa beeytanii jechuu kiyya namni gaafatu wajjamillee osoo gizeen jiraate maali achi keessa waan jirutu boru gidaama keenya keessa ummata illee haasofsiisa jecha jira an amma ummata haasofsiisa jechuu waan jiruuf tokko waan ummanni haasofsiisu isa kana jechuufi walgahiisa kanatti fayyadamuu barbaade laannu dambii san isinii qooduu qabnaa laaluu qabdanii yaada itti kennuu qabdan garguddaa warra as beeku waan ulamaa ta'eef waan warra mootaa ta'eef
dambiin sun mee maal rakkoo qabaa isaan dambii diduufi miti waan inni achi keessa jiru mircaa san diduufi malee maali jette Oromooniin mucaan nyaata dida wanni nyaata diduu maali tika bahuu dida yooma gaafa dambii keessa rakkoon jiraa sanuuyyu dambii san keessa rakkoon uumaan jiru dambiin in jijjiirama seerri in jijjiirama qur'aanaa miti maali malee wan isaan barbaadan jijjiirama gadi haa bu'uun barbaadan maali maqaa islaam bakkee lamatti qoonnee yoo jijjiiramni mircaa ta'e nu hin bannaa ummanni nu maratu nama biraattu bakkee kenna bu'aa maa idan nu jamaa zollomame jira jenne maqaa balleessine keessattuu majlisa oromiyaa imaaman suufiyyaa ari'anii imaaman suufiyyaa waggaa 30 ta'an baasanii zollomanii warra jamaa kenna ka suufiyyaati waan kennine warra gaafa waggaa 25-30 bulchaa ture kana ammallee jarri hafanii kanaan maqaa balleessanii turuu barbaadan keessa hadafni turuu malee waan biraan jiru ikhlaasni rabbii qulqulluu rabbii yookaan haqiiqaan suufiyyaan zollomamtee yookaan namni zulmii asitti hojjetee hin jiru maal malee yoo wanni kun mircaan kun deeme hin jijjiiramna ummanni nun deebisuu jechuudha idan maaliree asii achi finfinnee kanatti humna qabanii asoo malee yoo achi killiloota deeman ummanni beekuu qaba haqiiqaa dubbii rakkoo jiru akkanatti nu beekuu qabdanii kun beeksisuun ammoo wama dambii san karaan akkamitti dubbii oolee jechuun ummata irratti waamnee haasofsiisuu qabna ganaa dambii kanaaf illee nama maraayyuu ulamaa illee dirijitoota illee jaarsota biyyaallee warra muhuroota illee hundinuu irratti haasawee yaada kennuun in barbaachisa achiin booda koree filmaata maraxatuu qabna achiin booda filmaatatti seenuu qabna silaa ji'a lama keessatti kasuutu kuni akka kaametti amma kana didanii waan biraatitti biyya oofutti jiran maali karaa lamatti ummata baafnaa karaa ummata bakkee lamatti qoonnaa garasitti deemutti jiranii kana ummanni balaaleffatuu qaba inshaallah aga kana asli dubbatuun barbaanne isheen eega jammaran isaan maali waraqaasii itti gad ergantu dalansiisee dubbatuu danda'anii kanaa beeytanii fi rabbi ammoo waan kana balaa kana rabbi nurraa haa deebisu lola deemu kana rabbi nurraa haa deebisu lola amma yaa'u kana rabbi deemsisee biyya teenya biyya nagaa rabbi haa taa'isu biyya teenya biyya nagaa rabbi haa taa'isu biyya nagaa rabbi biyya keenya nagaa haa taa'isu kanaaf jennaan wanni an barbaadu tokko biyya teenya waan amma lolarra jirtuuf gizee lolaa rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam huduudni dhajjachiifamtu waan kana tahanii fi gizee kana osoo namni birallee rakkoo biyyatti argamsiisuu barbaade osoo nama tume mawlida dalayanii masjida durii hin hojjetamnetti deemanii rakkoo kaasuu barbaadan rakkoo bakkee durii hin jirretti kaasuu barbaadan gaafa kana namni keenya of qabee fidaa ummataa biyyaa tahuu qabna sabbaruu qabna maali walaa yastakhifannaka alladhina laa yuqinuun وإن كانوا يستفزونك من الأرض استفزازا نتايسو بربادن جر أكنو وان انتان هجنو تنورقم سيسو بربادني مالي رب شاقل چني أكا وان يكوني وان في الماتع مكون عافو يچو غرس اتدام وان بربادني نما رب كاسو بربادو نوتو أكمت ملغوني جلترا والغيني لالو قبنا تو جارسوتان علماءان مريئتو قبنا دعائي akka jabeessitan biyya keenyaaf haqiqatan silaawan hojjetuu qabnu majlisni hedduu tana ummata keenya qunuutatti ajajuu qabna ummata keenya sadaqatti ajajuu qabna warra baqatoo kanaaf ganzaba guuruu qabna kanatti yaaddahuu qabna kana isaanii wama biyya kaasu hojjetanii nu ammoo akkas hojjetuu qabnu waan biyya kaasu waan biyya sochoosu hojjetuu qabnu maali biyyi kun biyya teenya nu yaachifti biyyan nu yaachisa warri baqate kun kenna warri lolli deemu kun kenna kuni
اتيادوك أمنا ملي وان تتكا وان بيا ولت بوسو حجتهم قبنو رب نور هذا بسو بيتين بيا نجار بها تايسو بيتو كشم زار بها تايسو ور أمو جاللا والجنجراتو ور بيتوك والجن يا رب نور تايسو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.